Shama harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata rabbii isiniin jedha isinis immoo akka nagaa taatan abdii qaba har'as immoo isinii deebi'een ture yeroo hundumaa waan gaddaa haasofna har'a immoo viidiyoo yeroo dura poostii isinii godhu sanan isin affeera Gizemon da ka waan gaddaa gizemon da sa'aatu si oolle sammuu keenya immoo akkamiin bashannanare kanaaf xiqqoo sammuu keenyas firii gochuu qabna yeroo tokko jechuudha. Isa viidiyoon kiyya immoo kama milaalaa fi seenaanii kama duraanii sanii isaanumaan viidiyoo isaanii xiqqoo dhumarratti isin affeera. Isin nagaa keessan miti an baay'ee nagaa kooti yookaan viidiyicha immoo booda daawwannee kaanee walitti deebinee haasa'uu hin dandeenya. Warroonni lakkoofsa bilbila kiyya na gaafattanii viidiyoo kanarratti isiniif maxxansa. Achi jalaa qabadha lakkoofsa warroonni barbaadan lakkoofsa ammaaf argadheen ture isiniif maxxansa lakkoofsa achi jalaa qabadha inni isiniin jedha. Har'a isiniif maxxansa viidiyoo kanarratti jechuudha. Viidiyoo kana jala buutanii akka koomantiitti isiniif barreessa. Keessan warroonni baay'een namoonni keessan si dubbisnaa yeroo baay'ee samar lakkoofsa nuu kenninaan jechaa turtanii dhiifama immoo akka kana isin jalaa turuu kiyyaa fi isiniin jecha dhiifama guddaa naa godhaa jecha warroonni karaa dhuunfatiinis barbaadan karaa koomantiitiinis yoo barbaadan gaaffii barbaadan na gaafachuu dandeessu. Waan hin beekurraa isin deebisuu nan danda'a. Kan hin beeknellee rabbumatti kadhanna. Yookaan immoo nama xiqqoo isheen oliin immoo hin jira miti namni sadarkaa qaba. Kanaaf nama akkasiisanis gaafadhee isin deebisuu nan danda'a. Narra ilaalinaa isiniin jecha. Kanaaf har'a immoo viidiyicha daawwannee kaanee walitti deebina hangasiif turtiin keessan nafaana haa ta'u. Warroonni immoo maatii koo taatanii na jajjabeessaa turtanis guddaa galatoomaa asumaan isiniin jecha galata keessanii. Kan immoo maatii kootti dabalamuu barbaadanis kootta maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Hangasii fi turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jecha. Viidiyicha daawwannee viidiyichi immoo baay'ee nama komalcheessa baay'ee namatti tola baay'ee bareedas waan baay'ee irraa hubannas jechuudha. Waan baay'ee nama hubachiisudhas akka isa baay'ee dheeras miti gabaabadha. Erga bareedduu qabdi erga yaada bareedaa qaba. San daawwannee kaanee walitti deebina hangasii fi nafaana tura. Nagaa fakkaatu kan Siinaan rakkina jiramu? Ilaala tekstii kana dubbisaan Gabaasan qopheessee waan jaallatteef immoo natti tola. Baay'ee gaarii jette. Si qofti waan gammaduusti fakkaataadha. Innillee kan waliinitti. Miiluun koo jaalala kuma tapha ijoollee gochuu barbaaddi. ana baay'ee na dhibaara. Dureetti wanti beektu jira? Lakki. Ana waan tokko waan jettee iyyuu jiru. Siinaan wajjin jaalalaa lakka itti fufuun barbaadne qofa natti himte. Sababii ishee maal akka ta'e garuu itti himne naanis. Seeni. Akkan isin jeeqne sodaatanii. Maal sodaatti? Meeluu yoo taate hojii irratti qoosaan beektu. Baay'ee sireesii natti taati. Gaarummaan isaa hojii booddee faara natti tolti malee. Lakki dhiisi maqaan hin balleessin. Maaliif meelaala sirrii kee jetteen hojii irratti sireessi ta'uun dirqama. Shoo nama na deeggaru argata. Lubbu ani isa mala kee kana amma makasiif jaalladhu beektamti. Na amanaa waan ta'e jalqabdeerti waan ani hin beekne wayi waan jalqabdee qabdi ishee. Siinaan. Isin haasofsiinna. Osoo haasofnu immoo biiluu wal na barsiistu malee jettee taa'uuf kamsira dhugutee jirti.
Sambartee guddaa kana maaf wal isin barsiisu. Achumarraan immoo mana laalta. Roobsa, ati simmoo affeeramteetta. Kun baay'ee namatti tola. Anillee beellama biraa qabadheen jira. Nattaaf. Haala mijeessitiin ufaana ta'e malee. Eeyyee, yoo dhibe beellama keessa reessitee geesse deebita. Haa ta'u, tolee maalumaa kun yaadame. Yaa, gama malee. Tasgabbaa Siinaan. Anis qaamaan arganii naa subsiisaa. Mee akkamittiin tasgabbaa? Akkamittiin tasgabbaa? Badiin koo maal isin natti muraa waan balleesse yoo jiraate? Nanaa subsiisaan isa man dandeetti Siinaan. Ati mana kana uffatuma kee qofa kan gashitamte? Kenna kan kee qofa miice. Waan si ajaa'ibu keessa kaleessan immoo kan ishee qofa miice jechaan jira. Amma garuu uffata baay'ee na barbaachisaadha. Tun haaraa bitadhe iyyuu natti tola dhugaa. Maal immoo maal qabda? Waan barbaachisu uffatte silaan masirraa tola. Har'a guyyaan itti obbo. Kana fakkaata viidiyoon baay'ee bareeda miti baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola miti namatti tola yaada. Sirriitti gaarii nama fakkaata. Viidiyocha irraa waan hubattan immoo yaada keessan hundumaa koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo biraatiin immoo booddee walitti deebinee kan yaada keenya bal'inaan walii ibsinu ta'a. Warroon immoo wanti isiniin galle yoo jiraate jechuudha waan barbaadan na gaafachuu hin dandeessu. Viidiyoo dhufu irratti immoo yaada keessan bakka tokkotti isiniif nan deebisa. Hagan danda'ee haga rabbiin na laaffiseen jechuudha. Warroon immoo gammaan jajjabeessaa turtanii samariin cinqaminii lakkii kun silaa wanti fooyya'u hin jiru warri jechaa turtanii yoo wanti goonu hin jiru walumaan jechuudha cinqamuun keenya hunduma keenya waliini een isiniin jedha hayyee har'a viidiyoon kiyyaa sumarratti xumurama yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina isa kana laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Nagaa naataa nagaa keessanaaf jiraadhaa turtii gaariin isiniin jedha.